Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlen. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtu jireenya keessan maal fakkaata? Jiraan gara Rabbi alhamdulillah. Bakka jiraataniin jaasiniin illee har'aan tana maal qabattee dhuftee yoonaan jettanii namni yeroo mara isin cinqaa oolu garee keessatti nu darare har'a qabadhee isin dhufe maal godhuudhaaf kataakatuudhaaf akka shunkurtiitti kataakatuudhaaf deema. Meesin maal akkanaan jettu walumaan laalla mee nafaana tura ammallee ani isirratti waan akka dawwalee hin jiru ganaan dawwalaaf eenyu siyyoo jettan sabboontuu dawwalee fitin irra balaatti buusuu ta'a maal jettee yoo jettanii anuma faana daawwadhaan isinin jaa nafaana kottaa ammaan dawwalaa fi maal akkasiin jettu walumaan haalaallu. Walumaan daawwannaa dawwalaatiin jira jechuudha. Hanqan watti namni tura. Halloo? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nagaa fayyaadha. Nageessu. Akkami? Sabboon taatu hojiin ta'e nama walitti diruudha yaa akhi. Mindinne sigiraalee? Maal rakkoo jira jettee na gaafattamoo miciyyoon keessaan dhuftee hayi. Ati akkamitti akkas naan jettaa maarreedhaan jettee anti jaanjee mana goote sayitiin itti qoosaa ture mirree funta nagaree jalatti. Kunoo keessaan dhuftee balaa walitti buusne reefun tan dhugaa wanni akkasuma seena kaanti yaan hanjama godhu jirtiin seen isilleen akkuma jettu san dhugaa godhattee keessana dhuftee ati akkamitti akkas naan jettaa ati akkamitti namarratti akkas jettee na xiqqeessitaa naan jettee ayyaanaan akkas hin jenneeni saniif achi hin jenneeni siin fuudhaan jeeniiti kan hin jiruun ani maaliin sittee annamaa gadi jettee dhuftee balaa na buuste dhugaa. Naafi nama maaliif walitti diftamee biraan keessi godha jettee rabbii jii. Walloluu. Walloluu qofaa miti kaasabboontu. Walloluu qofaa miti bara. Sababa keenyaan gareen akkan diigamne garuu. Jechuun rakkoo jira moo maana jaallachuu dide jettee? Xiqqamitti yaani osoo isin biraan keessi godhaa jirtu osoo isin biraan keessi godhaa jirtu akkamitti nama irratti na xiqqeessitaa garee keessatti ani maali ani namaa gadii akkamitti akkas naan jettaa ammaal hin jeen maal siin jetteen itti himteen waan hin jeen hin beekone. Videoon naggeeffanne seeraan naggeeffanne waan hin haasee iyyuu beeku. Ati kamitti? Ammatti biraankiina gochuu dhufteere. Ammaan biraan keessi godhee an telefoon harkaan sabboontu nan jamin hanjabatti hin jiran dhugaan sitti himu jira bara an telefoon tokkoon harkaa qaban telefoonni kiyya kaan irraa miti tuqame kun wanti ifaa gaafachuu dandeessa sanyii mootii ifaa gaafachuu dandeessa. Bas yaani anan jamaan see basan booduma fi sabboontu garuma booda yaani gise sagantaan dhumteen gaafadha jeetu maani yeroo san sin gaafadhu jee itti dhiise. Atozoonii fi yaani biraan kiu na goote jirta. Bas garuu ozoonii fi sagalee nama addan baafateen fiidiyoo akkasuma fuutee yuutuu biratti darbi taare. Isaadhaaf waan malee jechuutu mala'anii. Ammanatu balleessaa qabaare. Sabboon si balleessaa qaba jechuudhaaf sitti hin dhufneeni. Akkuma walitti nu aarsitee wal lolchiiste sanitti waan jettu siitu beeka. Ani hin dubbanne jalqabaa si sommaata deemaanatti dhufeeme. Walitti araarama rakkoo maalii qabaree jiru? Walitti araarama? Namni wal lolee akkamitti walitti araaramu?
Arraboon Maal daamutatu waliin jettan maal siin jette seen? na arrabsite. Isee raffitti waanni Waan isin naayitti sana kan usee arrabsaan oole. waan isin naayitti sana akkana jeessiin jechuun danda'u dhugaa. Eh? Waan isin jecha isin naan jette sanii an jecha kana naan jettee jee isin jechuun danda'u. Kanaan dhuftee tuma keessaan akkuma achirra na goggoote san keessaan dhuftee na goggoote dhugaa. Maal rakkoo maalii qaba yoo usee raffitti rakkoon qabu bakka amma walitti sin araarsaniis. Sabboon tokko miti kana jette biraan kee dhuftee na godhatteeti naaf nama walitti jirtee yoo sarrabses rakkoon qabu naan jettamu. Gara piraankiidha qamaanni piraankiidha walitti diree abbaa manaa fi haadha manaa walitti diranii walitti araarsuun jira maal rakkoo maalii qaba? Biraan kee dhattee haadha manaatii fi abbaa manaa walitti jirtaati. Dalagaan ta'e tana jechuudha immoo yuutuuboonni banatteef kanaa. Maali haadha manaa fi abbaa manaa walitti hin dirreen piraankiidhaaf? Sabboon tuugana waan akka isan waan akka isan ganaatiin deebiin waan akka isan ganaatiin deebiin dhugaa maaliif yoo jette viidiyoo takka yeroonii fi waraabbatteemi irra deebitee dhaggeeffatuu qabda. Bakka namni san khalaxa itti dubbatetti takki fakkeenya namni khalaxuu danda'a. Abbuma fadhiyoo taanaan osoo naa hin ta'in irraa muruu qabdaa jechuudha. Dirqama kun. Amma rakkoo maalii qaba carroo rakkoo maalii qaba kun? Sabboon tokko kamii rakkoo hin qabne dhuftee gisee sababa keetiin naa rabsite maal akkamaa ta'ani. Biloogii godhi. Khalaas carraa inni qabu tokkichuma sana egaa bilookuma godhuudha. Amma badii eenyuu qabaa jee fakkeenyaaf badii eenyuu qabaa jennu mee sabboon. Ana kan isi daawwaa jee moo isitti jecha naan jette moo ati tafiidee tafuutee viidiyoo.